Alhamdulillah Rabbil Alamin. Garuu ni beektaa Ramadaana keessa ulaan azaabaa hundi hin cufamaa ulaan jannataanii banamaa jaamamni. Kanaafuu gizee addu waan biraa waan maal akka waan yaadu jannata qofaan natti mul'atanii beektaa. Warra Rabbii warra jannataan waan gunu yaa ibsisha. Dhageenyi Rabbii warra jannataan waa godhu aamin jedhamaa bar. Aamin du'aa gootee si lakkaa. Maal yaadaa jirtaati? Zala waa argee osoo waa dubbisu itteeti. Maal taatee hidhii tantee ciniinaa jirta sa? Inni yaasutti gara bannaa shakka duraan hin jirtu. Minnoo sitti qannaste. Jattaree gisee hundi saniifi. Jeeyin akkas. Lafti Ramadaana waa'ee haasofsiisin. Ramadaana garuu barsii yaadachiisee bar. Isi yaadachiisee silaa hin yaade jedhu. Eeka. Maal taatisa? Maaltu? Ana laalaa natti haasee malee. Silaalaa jira eessa laalaa jira bakki bira? Na laalaa hin jirtu. Ramadaana. Yaa Ramadaana lafuma laalaa si wayyaa dhisi. Dhaga'i. Wayni. Hundi guys garuu namni profaayila ibsishaa godhatee nama muraasa natti mul'ata. Anillee ni godhadhan ni raanfadhe. Osoo ifiin godhatiin nu ajajja akkanaan jenaan raanfadhe sanii fi hundi keessanuu profaayila isaa ta'uu qaba bar karaan cufamuu qaba bakka. Dhaamsa dabarsi ibsishaa ani dhaamsa dabarsi yaa si duubaan dabarsa si jala dura dabarsi. Maashaallah. Nu gannu keessaniif galatooma. Guys hundumti keessanuu akka isin jette san godha. Afri Marchi 15 tapha geemii guddaa qabna waan ta'eef guyyaa sanii hundumti keessanuu profaayilii godhachuun beeksisuu irratti hirmaadhaa. Hundumti keessanuu gara dandeettaniin faamiliin keenya nu jaalattan guyyaa san sa'a 4 irratti akkuma duraan geemii yeroo kan namni taphatu sa'a 3 irratti jechuu akka hin hafne isiniin jedha. Dubbadhu amma fixattee? Dubbadhu rakkoon hin jiru. Shukran yaa Habibi, shukran. Thank you. Hundi keessan nama 1,200 natti mul'ata. Namni 1,200 kuni profaayila godhadha. Hundi keessan warri nu jaalattan. Hundi keessan profaayila godhadha. Namni tokko hordofulleen namni nallaalu qofan jeena isini post godhan immoo repost isiniif goona. Isin jala deemne followeriin keenya akka harkutti repost goona jechuudha. Wanta isin gootan hunda jala deemne repost anis ibsishaanis goona. Hundi keessanuu vaayiraaliin bahuu qaba. Geemii riikardii cabse ta'uu qaba waan ta'eef hundi keessanuu araraa eegalaati akka booru akka bireezatti akka beeksistan abdiin qaba jechuudha. Ammarraa eegalaati. Yaa saanis kuttee jirti ibsishaan illee hirriba qabee rafuu qaba. Maal dagatte? Sister Zara jedhanii beektaa namaa jiraatanii likka akka haadhaatti na laalan beektaa. Ilma isaaniitti jechuudha. Baay'ee takka is jaalatanii beektaa. Dubbisuu barbaadan yeroo wayii si dubbisiisaanii. Akkasuma jiraame bakka likka akka haadhaatti kan kawakkabanii waa maraanu. Nama baay'ee isaan matullee yuukillee nama akkasitti na jaalatu akka haadhaatti na jaalatu qofa. Lachuu ol si barsiisaan si dubbisuu barbaadanii. Asumaan iyyuu baay'ee takka galatoonfachuu ni barbaada beektaa isaan. Yaa'u akka haadhan alaafi waan naan jedhaniif galanni hin barbaachisu waan akka inni akkasuma waan laaluuf baay'ee takka wallaahi si jaaladha. Thank you so much. Yaa hedduu galatoomaa thank you. Rabbi umurii isinaa dheeressu galatoomaa jenna. Hayyee waan biraa waan dhaammattu ni qabdaa?
Homaan dhaabadhu sanumaa. Ati qabda? Ani hin qabu bakka anileen teekuma 30 seena jennaan hin dhufee bara. Yaa wajjina diddiimataati jirti beela. Akka ijji si diddiimattummaa hin barbaadu hin beektaa? Itti